Ratul barre Ustaz Hamzaanis ni beeku gargaarsa obbolee mucaa obboleessa keenya Soomaaliyaa keessatti ajjeefamuudhaan murteen du'aatti murtoofnaan Ustaz Hamzaa waliin taanee torbee tokko riba malee guyyaa halkan teenyee kadhataa turre yeroo sana keessan bare gurbaa kana jechuudha. Yeroo sana keessan bare maal feetaanaan jedhe maal barbaaddaanaan jennaan ani biyya baqaa keessan jira biyya baqaa keessa yoo inni yeroo amansiisaan jiru kana booddee Alka mootummaa galteetti jedhamaa jira. Sponsora Kanaadaan barbaada. Jennaan maallaqa qabdaanaan jedhe. Een jedheeni. Sagalee guutuu waraqaan itti maallaqa kana erge guutuu qaba jechuudha. Ayyee erga akkas taate $26,000 kaffaladhuuti. Waa hunda sii xumuree kootaa obbolaa kooti qabuun sii kennaanaan jedhe. Hayyee gaa nama kaleessa galata oolee fi nama obboleessa isaa du'arraa oolchee fi namni kun ijoollee naannoo kootiitiin naan jedhe. Tole erga akkas taate jedheen amanee $25,000 wallaahi al'aaziim wanni keessaa na gubu inni kaan illee nan barbarree dibadhee akka barbaade ta'etu zayitii dhuge waan ilmoon namaa hin taane ta'ee jechuudha walitti qabee kaayyoodhaaf yeroo jedhe ijoolleen nan nagaan hin maraatte moo maaliif akkas gootanaan jedhe angaruu yoon ofii kootii wareegameyyuu ilmoo koo fira na gargaaru hin qabu waan ta'eef ilmoo koo as keessaa baafachuudhaaf wannan hin taane hin jiru. Geessanii sana booda geessitan maallaqa kana wallaahi na hanqatee jennaan mana gurguree namni narraa biteellee ni jira mana gurguree mana zoon ka'e du'e jechuudha kafana itti ijoolleen kottu walitti qabamtu gurgureen amanee itti kenne maallaqa guutuu isaa jechuudha riisiitii guutuun qaba Afrikaa amma jechuudha itti kennee amata tokko eeggadhe. Nama Salaaddiin jedhamu jira foormii chiifa guutuu Itoophiyaa jira telegiraamaan naa kennee lakkoofsa nan qabaa bilbilee foormii guunnee ta'uu dinnaan inda kanaa asitti guuchisiisee itti ergee waa hunda jedhee dhumeeraa kalas naan jedhee oggaa tokko eeggadhee keetanii maal okeennaan nunne kan namaa jee lama sadiitti dhufa oggaa tokkoon si eeggadhee jennaan kun walgahii irra jirre viidiyoo sin agarsiisuu hin danda'a walgahii irra jirra dhimma keeti dhimmi kee dhimma Oromooti uummanni Oromoo koominitiin Oromoo guutuun sababii keetiif adda koominitiin banamee walgahii irra jirre viidiyoo lama viidiyoo uummata godhee ofillee waraabee naa erge ani gaa Kaanaadaan nanne viidiyoo uummataa ofii waraabbanne isa keessa jira ofii isaati akka waraabaa jiru hin beekama waraabee naa erge dhugaadha seen dhuguma gaa uummanni Oromoo natti callisu jedheen amanaa ture jechuudha akkasitti na amansiisaa ture jechuudha sana booda oggaa lammaffaa irrattanii dhukkubni kun narratti argamnaan addala taa'ee dhaggeeffataa ayaan shuru sagaleen qaba wanni dides amanu sagaleen qaba yaa obboleessa kun jedhe haadha manaa kootii mari'adhee jennaani haati manaa kootii fuuldura namaa sin dhaabattu yaalamuu qabda birrii ispoonsara Kaanaadhaa galchite gaafadhu deebisiiti deemi itti yaalami kottu turam tokko sin dhageenya naan jette deemeen itti hime haati manaa kootii akkas naan jette maalan godha rabbitu hin jenne Kaanaadaas yoo fayyaan jiraate malee haati manaa kootii nan du'a malee hin deemuu jetteetti Rabbii jedhiiti maallaqicha naa deebisi deemeen itti yaalamee dhufaa rabbii jedhi fuuldura namaa nan dhaabiniin jedheen kun akkuma kanala dhaggeeffadhaa waraabbadhaa fuuldura namaa nan dhaabin rabbii jedhiitiin jedheen jennaan lakkii fuuldura namaa nan dhaabattu jedhe kalas maallaqni keen deebi'a fixadhu waraqaa naan jedhe amaneetan waan qabu guutuu waraqaa koo duddubbatti deebisee mugammaa deemee waraqaa fixadhee beellama fudhadhee waa hunda fixadhee $2,200 naa ergi biyyan ittiin gala isaaf temmoo biyyatti na ergitaan jedhe tolee naan jedhe takka turee oggaa kanaati jechuudha takka turee maal naan jedha namichatiyyuu umraa deeme namichi inni birrii galchu siif ergaa liqeeffadhu naan jedhe wallaahi na liqeeffachuun eegale jechuudha ani shakkineen akkas na godhe liqeeffachuun eegalee booda ooleetu buluu bilbila narraa kaasuun maanguddummaa himannaan ijoolleen maanguddummaa narraa fuudhanii isa bira dhaqan farra dhabaniiti uummata Oromootti gadi baasan waa'ee dhukkuba kooti jechuudha. Gargaaramuun koo sanarratti dhufe malee dhukkuba koo nama tokkotti hin himanne amata tokkoon booda uummanni dhaga'e. Gargaaramuu qaba jedhamee waan na mudates gargaarsa irratti argitaniittu waan ilmoo namaa hin mudanne na mudate. Isinii galee waan ilmoo namaa hin mudannetu lakkii ilmoo namaa maali waan bineensa hin mudanne na mudate. Waan jedhamaa tures waa hundayyuu walumaan laalaa ture jechuudha. Akka waanan utuun itti madhu tumuldura namaa nan dhaabin jedhu sanaanis namni
gara biyyaatti galee gargaarsa uummataati. Ergan gara biyyaatti galee birriin na barbaachisuu fi birriin mannaa buusu tokko waan taaneef naa ergiin jedheeni hunda isaa rikkaddiin qaba. Si ergeera si ergaan jira akkasi jedheenaa talala biizaa yeroo lama Turkiidhaan haa dhufee jalaa gubatee sadaffaratti paaspoortii godhatee rukutame guyyaa 14 qabda guyyaa 14 keessan baane taanaan lammata biizaa Turkii gaafachuu hin dandeessu jennaan maallaquma hagan qabuun waan qabu hunda gurguradhe dhageessanii amantanii amanuu baattanii wallaahi hattaa makiinaan kiyya gurguramaadha in amantu fudhateera abbaan wallaahi alaaziim rabbiin boriin nan gahin jechuudha hattaa makiinaan ittiin deemadhee ijoollee komanaa kiin ittiin geeffadhee olii gad deemu dirasi manni silaa qaata gurgurame maallaqatti fudheen jira dheengadda fudhate abbaan warabbal kaabaa jechuudha makiinaan gaheroo keessaa qabu dheengadda fudhate abbaan haga kana hunda na kassarsee deemee Turkii jechuudha achi taa'ee kadhadhee dadhabee kunoo ijoollee mana madaamiirraa maal wayyaa yaalli koo addaan citaa jira maal wayya jennaan ijoolleen gastiirra galanii lakki yaalli kee addaan hin citu abbaa keenya obboleessa keenya jedhanii maallaqa naa liqeessan amantaa isaatii maal naan jedhe ji'a tokko ana kenna Abu Muhammad Ustaaz Abu Muhammaditti shirnaa godha isaan irratti waadaa galee jennaan waadaa sana fudhee waadaa sanaan ji'a tokkoof jedhee liqeeffadhee hadha ji'a afur guutuu nu mana yaalaat keessatti induunii nafinii biyya namaatti jennee waan qabnu waan hojjetan irraa sii kenneenaan ati hadha fayyitee nutti koorteenaan akkasitti maallaqa koodha dhawwatee utuu beellamu sheekuliin hin gaafanne hin jiru kunoo Ustaaz Hamzaan xumurarra dhufanii gaafatan salphise salaamataa rabbii deebisuu fi didee Ustaaz Hamzaadha jechuudha kabajanii nan beekaanii ittanaasaa cufii baay'inaan jedhanii mana cufsisanii torban lamaan dura maal ji'a gahaa jira deemanii salaamataa jedhaniini kunoo deebii tokko hin deebifneefi humna isaaniitiin ol ta'ee jechuudha ijoolleen raamadaana afootu naa jedhaa mee raamadaanaan booddee immoo bas barbaadeen sinii kennennaan wallaahi fuuldura rabbiitti ol gaafanna kana booddee sin gaafannu maallaqa keenya kan jedhee jira kan na abaaree jennaan wallaahi laaziim ijoollee soddaarraa amantanii amanuu baattanii barii 100 liqeeffadhee kafale mataan na baafataa jira jechuudha hojjechuun danda'an ijoollee ofii jalaatu miskiina ofii kooti asirratti irraa falmaa fi ooludha mee afaan maaliitiin afaan qabee dubbadha ija maaliitiin namatti ba'a dhageessanii akkasii dubbiin kana fakkaata waa hundattuu ragaan qaba wallaahi mataan na baafataa jira